Sodaa keessaa akkamitti baana isa jedhu irratti hin dubbadha. Waa'ee sodaa keessaa bahu irratti hin dubbadha. Akka barumsaatti isin qopheessee Waaqayyo amma nu gargaareetti irratti baranna. Yeroo qabnu keessatti yeroo xinnoo duwwaan dubbadha. Yeroon deemeera. Yeroo xinnoo sagalee Waaqayyo dhageenya. Sodaa keessaa akkamitti baana? How to overcome fear. Akkamitti sodaa keessaa? Sodaa irratti akkamitti moonee jiraanna? Sodaan kun immoo jireenya namaa irratti eessatti dhufa? Kana duras dubbadheera. Amma sagalee Waaqayyooti nan dubbadha. Kana duras baranneerra ammas hin baranna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa. Baafadhaa. Macaafa seenaa baraa, macaafa qulqulluun fuuldura keessan jira. Dubbisuu warri dandeessan baafadhaa. Macaafa qulqulluu, macaafa seenaa baraa. Nan dubbisa. Waa'ee mootii tokkooti kan inni dubbatu macaafni qulqulluu. Mootiin kun nama Yooshaafet jedhamudha. Yooshaafet kun mootii biyya Yihuudaati akka macaafni qulqulluun kun jedhutti. Maal jedha? Kana booda Mo'aabii fi Amaanoonni akkasuma immoo mootonni keessaa namoonni muraasni Yooshaafetin loluudhaaf hin baani jedhan. Yeroon kun yerootti mootiin Yooshaafet jedhamu mootii Yihuudaa tokko mootonni sadii immoo mari'atanii nama mootii tokko nama biyya bushu nama biyya Yihuudaa bushu mootonni sadii mari'ataniitu nama kana loluudhaaf hin baanedha. Sagalee Waaqayyo yeroo jalqabu. Ilaala dhaggeeffadhaa agarti maaloo. Ilaa seexan yeroo hundumaa nama Waaqayyo lola. Yeroo hundumaatti lola keessaa ala ta'u akkuma yeroo hundumaas jedhu yeroo gooftaa bira dhaqnu duwwa maal jedhama yeroo tokko biyya kana keessatti there is free jedhama. Kana jechuun firiidha hin kaffaltu. Firii kan jiraachuu dandeenyu rakkina alatti yeroo Yesuus bira dhaqnudha. Iddoo kanattis mootiin kun mootii Waaqayyo kaa'e nama Yihuudaa bushuudha, saba Waaqayyo bushuudha. Garuu lolatu jireenya isaa irratti dhufe. Nama meeqaan itti dhufe? Mootota sadii. Salphaa miti obboloota ko. Mootonni sadan kun immoo loltuu qabu. Meeshaa qabu. Humna qabu. Baay'ina qabu. Namni Waaqayyoo kun immoo nama tokko duwwaadha. Biyya tokko duwwaa bushe. Amma waan anarraa irratti dubbachuu barbaade maal godhe isa jedhu irratti dubbachuu barbaade. Maal godhe mootiin kun? Maal goonu nu? Yeroo lolli nutti baay'atu. Yeroo sodaan maal goonu saba Waaqayyoo? Amma waa'ee sodaa miti kan hin dubbadhu. Anaaf isin akka kiristiyaana tokkotti, akka manaa tokkotti, akka namni wangeelli galeefitti, akka nama wangeela hubate tokkotti maal gochuun naaf ta'a? Yeroo lolli mana kootti baay'atu, jireenya kootti baay'atu. Yeroo sodaadhu maal gochuun naaf ta'a? Waaqayyo maal godhu naan jedhe wangeela irratti. Mootiin kun immoo lolli yommuu isaan dhufe akkamitti mo'ani? Maal godhen? Yeroo mootonni kun itti dhufan maal godhe? Ilaa akka jedhe sagalee Waaqayyo lakkoofsa lamarraa. Yemmuusiidha. Jarri tokko dhufanii kunoo loltoonni baay'ee galaana gamaa biyya Edomiisitti dhufaa jiru ittiin jedhanidha. Odooftu. Yemmuus ittiin jedhan dhufanii sagalee Waaqayyo. Namoonni mootii nama Waaqayyo kana ilaa gudii keeti. Hin baatu gaa har'a waan ati taatu ilaalla jechuu isaaniitiif. Mootonni tokko si loluudhaaf galaana gamaa sitti dhufaa jiru ittiin jedhanii dhufanitti man. Amma ituu sin ta'e maal goota? Ituu na ta'e maal goona? Ituu waama xinnoo tokko nutti arra himame anaaf isin hin jirru. Duuneera, banneera, abdii kutanneera. Bakka dhumeera waa hin koo jennu. Garuu mootiin kun ilaa akka godhe sagalee Waaqayyoo. Biyya Yihuudoonni sitti dhufanii jiru jedhanii isaan immoodha. Azeed, Taamiriis maqaa yoon dogoggoree maqaan isaanii cimaadha waan ta'eef afaan Oromoo miti kanaaf naadhiisa lakkoofsa 3 akka jedha. Kanarratti jedha. Yooshaafet mootichi sodaatee maal godheedha? Ilaa. Dhaggeeffadhaa saba Waaqayyo. Yeroo sagalee kana dhagee maal godhe namni kun yoo jettanii inni jalqaba wanta inni godhe Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon kadhate jedha. Yooshaafet kana godhe. Yemmuu sagalee lolaa kana dhagee
lolli sitti dhufaa jira si balleessuuf jedhu warri humna qaban dhufaa jiru yeroo jedhani inni guddaan obboloota kiristiyaanni gochuu kan qabu waaqayyoon kadhachuudha. Fuula waaqayyootti dhiyaachuudha. Waaqayyoon barbaaddachuudha. Maaliif sagalee waaqayyoo keessaadha kadhadhaa hin argattu. Balbala suutaa isinii banamaa mitiire akka jedhamti wangeelli. Namni kun hin kadhateedha ilaa isa duwwaa miti kan kadhachuu miti. Akkasuma immoo guutummaa biyya Yihuudaa keessaa sooma akka ta'u maal godhe illabseen ofii duwwaa kadhate miti. Dhaggeeffadhaa maaloo gaariitti. Yeroo tokko namaan kadhadhaa innee ofii lafa kadhannaan jiru taanaan rakkina nuun kanarratti. Fiiggachuu qabna. Mootiin kun hin kadhate jilbeenfatee kadhachuu duwwaa moo miti ofii isaafis hin kadhate maal godhe? Yihuudaa keessaa immoo fakkeenya ta'uudhaaf sabni sun Yihuudaan sun akka soomee waaqayyoon kadhatu godheedha. Rakkinatti dhufee kaa. Rakkinni kun immoo ofii isaa duwwaatti dhufe miti. Sabichattis dhufeera, Yihuudaatti dhufeera. Salphinatti dhufeera, rakkinatti dhufeera, gidiraatti dhufeera, hariyatamuutti du'aatti dhufeera, booji'amuutti dhufeera waan ta'eef akka isaan kadhatan godheedha. Bolotaa kadhannaan nama tokko duwwaaf kenname miti. Haaseriin duwwaa akka kadhatu, jaarsoliin duwwaa akka kadhatu, tajaajilaa abaluun duwwaa akka kadhatu miti. Iddoo kanatti namni waaqayyo kan inni godhe nama hundumaatti sooma labsee akka isaan kadhatan. Akka godheedha. Namoonni Yihuudaa waaqayyo akka isaan gargaaruuf lakkoofsa 4. Na wajjin jirtutti kitaaba qulqulluu dubbadha waan ta'eef. Namoonni Yihuudaa waaqayyo akka isaan gargaaruuf isa kadhachuudhaaf mandaroota biyya Yihuudaa hundumaa keessaa maal taanedha? Olitti qabamanii. Waaqayyo akka isaan gargaaruuf marii godhan miti, koomitee dhaaban miti, oduu odeessan miti, nama dhaqee odeessun goone, loltuu ijaarratan miti. Maal godhanedha? Waaqayyo akka isaan gargaaruudhaaf olitti qabamanii waaqayyoon kadhatan. Rakkinni har'a kiristiyaanaa hin kadhannaan hin jiru nama keessa. Hin kadhanna meeqottu mee hin jilbeenfannaa waaqayyoo furmaatan fidaan hin jiru. Oduu dhageenyaa oduu sana fuunee isa tokkotti himna hafuurri oduu sodaa nutti naqa jechuudhaan. Obboloota koo sodaan eessaa dhufa beektu waaqayyoon kadhachuu keessa dhiisuu kee haa dhufa. Kiristiyaanaan dhaggeeffadhaa akka gaariitti. Waaqayyoon yeroo kadhachuu dhiistu maal gochuu jalqabda? Wanti dhageesse wanti argite hundumtu sodaachisuu jalqaba. Sabni kun garuu waa isaan godhan hin dhagaan. Yes jira lolli. Mootonni itti dhufaa jiru. Eeyyeetti dhufaa jiru. Garuu waa godhan qoricha isaa beekani. Mootichi qoricha galeef ofiisin kadhatee sooman labsee achii booda Israa'eloonni Yihuudoonni sun hundumtu olitti nammanii fuula waaqayyoo barbaadatanii ilaala jedhamiti ilaa iddoo kanatti akka jedhan. Ilaakee lakkoofsan yemmus Yooshaafeexi ol ga'ii namoota Yihuudaa fi namoota Yerusaalem gidduu mana qulqullummaa bira oobdii isaa araaraa keessa dhaabbatee jedha. Yeroo rakkinni dhufe eessatti baqannanu namma. Waldaa kiristiyaanaatti baqachuurra namni koo yeroo rakkinni itti dhufu iddoo gabiraatti dhaqee baqata. Isaan garuu maal godhan beektu obboloota kun maaloo oobdii waaqayyootti baqatanidha. Oobdii waaqayyootti warra baqatan waaqayyo sinaa godhu. Maaliif beektu oobdii waaqayyootti gara waldaa dhufuun waaqayyoon waaqeffachuun furmaata fida. Waaqayyoon irraa baqachuun garuu furmaata hin qabu. Mana taa'uun furmaata hin qabu. Mana taa'uun furmaata hin qabu sanitti ni maara. Lafatti dhukkuffataan fayyu waldaa keessa. Lafa namni itti gaddee gammadu waldaa keessa. Waldaa keessaa baqattee mana teessee furmaanni hin jiru sitti ni maara. Jireenya keedhaaf, mana keedhaaf, bultoo keedhaaf, gaa'ila keedhaaf furmaata hin barbaadate baqadhu gara oobdii waaqayyootti. Baqadhu hin baqateedha. Eessatti olitti nammeedha. Maaloo kottaamee mana waaqayyootti baqannaa. Maaloo kottaamee gara mana fuula waaqayyootti deebinaa obboloota ko. Saba waaqayyoo ilaa jedha. Baay'ee kan na dhibu keessaati. Seenaa kana hin dubbadhu. Maal godhe isa jedhu duwwaan poointii tokko dubbadha. Yeroo keessan fudhadhu. Naa dabarsi. Maal godhe? Waaqayyoo hafuura sodaa nuuf hin laanneedha. Ximiitoos keessa. Garuu maal godhe manni? Naa dabarsisas. Sodaa keessa ba'uudhaaf maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna?
sarratti dubbachuu. Tokkoffaa wanta kun gochuu qabna. Waaqayyo akka nuuf lolu beekuu qabna. Ameen jettanii? Maaliin jedhee? Waaqayyo lola nurratti jireenya keenya keessa jiru akka inni nu lolu. Waaqayyo ofiisaaf akkasii lolu beekuu qabna. Yeroo sodaatu, yeroo lolli sitti baay'atu, yeroo rakkinni sitti baay'atu, yeroo gidiraan sitti baay'atu, Waaqayyo waa'ee keef akka inni lolu beekuu qabna. Akka jedha kunoo. Achuma seera ba'u macaafa seenaa baraa lammaffaa lakkoofsa 13 akka jedha. Lakkoofsa 13 akka jedha. Yooshaafet akkana jedha. Yemmuus jedha. Gadiidhaa dubbifadhaa. Na wajjin akkasiin dubbatan. Yemmuus jedha. Yihuudoonni hundinuu yemmuus Yihuudoonni hundumtuu isaanii fi ijoolleen isaanii akkasuma micooliin isaanii wajjiniin balbala mana qulqullummaa fuula Waaqayyoo dura maal ta'u turanii? Hin ijaajju turanii. Eessa ijaajju turan? Balbala mana qulqullummaa waldaa kiristaanaa jechuudha. Ijoollee kee mana kaa'in as fidaa mana ijoolleen fidinaa mana kaa'in asinitti ni maala ergaa. Ijoollee manatti ni dha Waaqayyoo sitti fayyina kennaaf ijoolleedhaaf. I believe that. Manan taa'inaa saba Waaqayyoo dhukkubi jiraannaan rakkinni jiraannaan fidaas Waaqayyoo furmaata kenneefi gashaa. Ana jedhamiti kunoola wangeela isinii dubbisaa jiran. Ilaawaasan godhan isaanis ijoolleen isaanis akkasuma micooliin isaanii wajjiniin balbala mana qulqullummaa fuula Waaqayyoo duratti hin ijaajju turani jedhe. Fuula Waaqayyoo ijaajjuun furmaata. Akka jedha Chiibodola akka jedha. Gaafas jedha. Yeroo isaan fuula Waaqayyoo dhaabbatan ijaajan Waaqayyoo fuula isaa yoon dhaabattu teessitti hin dubbatu. Ilaa akka jedha kunoo wangeela. Gaafas hafuurri Waaqayyoo ol ga'icha keessa ilaala sanyii Leewwii keessaa Yaaza'eel ilma Zakkaariyaasitti hin dhufeedha. Ilaala yaadanii miti isaan akkuma nuun sanbata walitti qabamnee Waaqayyoo waaqeffannu Waaqayyoo dura fuula Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf yeroo isaan dhufanii Waaqayyo hafuura isaa gadhiiseedha. Hafuurri Waaqayyoo isiniif haa gadhiifamu. Hin gadhiisa Waaqayyo yeroo sana. Akka irra gadhiise Waaqayyo. Waaqayyo dingata waa hojjetan beektu. Waaqayyo dingata hafuura isaa namatti guuta beektu. Dingata ituu isaan mana kadhachaa jiranii hafuurri Waaqayyo isaanirra buufateedha. Baay'ee kadhanneef miti hafuurri Waaqayyo nama gadhiisa. Waaqayyo yeroo ma barbaadu dingatuma gadhiisa tuuti yaadin. Ilaa akka jedha ituu isaan balbala Waaqayyo dhaabbachaa jiranii sagaleen dhaga'ame jedha. Sagalee maalii dhaga'ame? Akka jedha laa. Lakkoofsa 15. Yaaza'eel sagalee isaa ol fudhatee ilaa akka jedha. Isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraatan hundumtuu kan namatti tola. Atis yaa Yooshaafet mooticha mee dhaga'i Waaqayyoon akka jedha. Ameen. Akka jedha mee dhaga'i. Waan baay'ee dhageesse tata sagaleetti dhageesse loltuu sadii biyya sadii sitti dhufe arra meesaajiin sinii qaba dhagaa Waaqayyoon saba Waaqayyoo mees qabaa gurra keessaan sinitti hima ergaa Waaqayyoo siniin jedhu warri lolli sinitti baay'ate warri abdii kutattanii jirtan warri jireenyi sinitti hadhaa yoo jiraatan na dhagaa sagalee Waaqayyoo akka siniin jedha wangeela akka siniin jedha lakkeedha Waaqayyo siniin wangeela isaatiin lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Ameen jettanii maal? Lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Eeshi. Ajira Chiiboda Waaqayyo. Kanaafis isin loltuu baay'ee kan argitanii maaliin ta'inaa? Sodaatinaa. Yaala Waaqayyo waan ittiin jechaa. Yaa Yihuudaa na dhaga'i. Yooshaafet na dhaga'i. Akkeedha Waaqayyo gooftaan sagalee isaatiin. Loltuu baay'ee kan argite biyya sadii sitti dhufuusaa. Siraasuusaa si sodaachisuusaa. Dhageessee sodaatin waan asiin jedhe dhaggeeffadhu ittiin jedhe Waaqayyo. Kakkuun sitti dubbatte dhaggeeffadhu. Hin sodaatin ittiin jedhe Waaqayyo. Lolli kun kan eenyuuti jedhe? Kan kooti jedhe. Waaqayyoota ofitti geeddare. Ankoon godhadhaa jedhe Waaqayyo. Ankoon godhadhaa kana boodaa jedhe. Waaqayyo jireenya kee jireenya isaa godhatu. Dhimma kee dhimma isaa godhatu. Waaw. Kan koon godhadhaa ittiin jedhe. Eenyudhaan mootii sodaatee dhiphachaa jiru.
Har'a akkasiin jedha Waaqayyo. Kan koon godhadhaa. Kan koon godhadha. Mitiidha hin godhanne Waaqayyo. Godhateera. Yeroo waan baay'een nu sodaachisee nu raase. Waaqayyo lola ofiisaatii godhatee nu lolee namarraa nu godhe. Har'as ergaa isinii qaban sodaatinaa. Waan nageessan hin sodaatinaa. Waan argitan hin sodaatinaa. Waaqayyo fuula isaa barbaaddadhaa. Moo'ichi kan keessan. Mee ameen jedhaa. Moo'ichi kan eenyuti? Kan keessan. Haba Waaqayyo. Hin sodaatinaa obboloota. Hin sodaatinaa dhugaan isinitti hin sodaatinaa kun ergaa Waaqayyooti. Bakka Waaqayyo akkasiniin jedha sagalee isaa. Hin sodaatinaa. Waan baay'ee jira kan nama sodaachisu biyya lafaa kanarraa. Keessumaa immoo kan akka biyya kanaa kan nama sodaachisu hin jiru. Achi dura koo olii gallee wajjin hin jiraannaan rakkinicha beennaa. Asii garuu xinnaaf guddaa san nama sodaachisa biyya kana keessa. Daaltaa jedhu, daantaa jedhu, maal jedhu dhimma ishee. Kan barbaade jettu hin dhaggeeffatin. Yaa dinaalii Yesuus. Inni kaleessa ceesa irras ceesa abboo. Hamanii jiraadhu Waaqayyoon. Maqaa barbaadanitti kennanii sammuu namaa nyaatu. Qalbii namaa nyaatu. Yaada namaa nyaatu. Ati duwwaan Waaqayyoon amanii jiraadhu. Waaqayyootti of kenni. Singatu. Ati immoo kana goonaa singatu Waaqayyo. Siilola Waaqayyo. Yoom siilolee Waaqayyo. Yoom see wajjin ta'uu isaa argitare. Yoo amanattee jiraachuun beektu. Sagalee keemaa gurra keetti laattee danaa siinitti nama wayyaa namarraa baasu isaan. Qullaa nama maraachuu barbaadu Waaqayyo isaan ifatu. Waaqayyo akkasiin jedha na dhaggeeffadhaa sin jedha sagalee isaan. Lolichatu kan eenyu jedha kan kooti. Ofitti geeddare Waaqayyo. Seera ba'uu boqonnaa 14 baafadhaan. Seera ba'uu boqonnaa 14. Iddoon hin beekne. Lakkoofsa 14. Museen immoodha saba sanaan orra Gibxii orra har'a argitan kana deebitanii akka kanaatti lammaffaa waan hin argineef maal jedhe lammaffaa lamuu lammata arguun hin jiru waan hin argineef maal hin ta'inaa hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabadhaa har'a gochaa Waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu maal ta'a ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif hin lolaa. Isin maal ta'a? Isin gab. Argadhaa. Gab jedhaa obboloota ko. Gab moo jedhaa maaloo saba Waaqayyo. Hin aaminaa waan argitanii wajjiniin. Seexanni kana barbaada akkanuma waan arginee wajjin raafamnu barbaada. No. Waaqayyo natti dubbateera. Siin lola naan jedheera. Waaqayyo lolaa kooti. Mana koof hin lolaa. Abbaa manaaf hin lolaa. Haadha manaaf ijoolleedhaaf Waaqayyo lolaa. Ani gab jedheen jiraadha. Waan hundumaan hin raafaminaa maaloo. Gabeedhaa Waaqayyo wajjin hin jiraadha. Waaqayyo waa'ee keessaniif maal ta'a? Lolicha maal godha? Maal isaa godhatan jedhe? Kan dhuunfaa isaatii godhatedhaame. Kan akkasinii galuu barbaada Waaqayyo irra bakka. Dhimma kee Waaqayyo kan isaa godhachuu barbaada. Jireenya kee kan isaa godhachuu barbaada Waaqayyo. Horiis godhachuu barbaada obboleessa koo. Waaqayyo horii beektu? Horiitti naqanii Waaqayyo kan si godhachuu barbaada. Waaqayyo koo obboloota koo beektu wangeelli waan inni jedhu maaloo. Waan sinitti himaa akka jedhamu sagalee Waaqayyo kee ergaa tokko keessa godhufe. Sinii dubbisuume Phexros keessa dhaqaame. Phexros keessa. Phexros duraa. Ergaa Phexros duraa. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 2. Sadura lakkoofsa boqonnaa 2. Sadura boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Isin garuu qomoofomaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqulluudha. Waaqayyo akka jedhamu sagalee isaatiin ilakkee. Isin eenyu? Isini. Anaaf isinii Waaqayyo akka jedha sagalee isaatiin. Isin garuu qomoofomaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqulluudha. Warra dhuunfaa Waaqayyo taataniidha. Abeet jedhame aboo. Kan Waaqayyooti mati. You are belong to God. Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti. Isheen kun sinii fakkaata. Ani horii Waaqayyooti yaa. Nama cal jedhee ma jiraannee namoonni uffannee dabarru miti. Waaqayyo kan dhuunfaa kootiti isiniin jedhama.
Maal obboloota ko maqaa Yesuusin hafuurri kun nurraa buufatu. Kan Waaqayyoo ta'uu keenya. Wangeela jedha kunoo. Isin warra dhuunfaa Waaqayyoo taatan Waaqayyo hojii isaa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti maal ta'eera? Isin waameera. Dinqi kun wangeelaan kun nama salphaa miti namni jiru. Nama Waaqayyo gooftaan maccaa dhimma irraa qabudha nama kana kee jiru. Dhimma sin irraa qaba Waaqayyo. Nama jedhama karaatti hafu miti sin. Waaqayyo jireenya keessanii wajjiniin, mana keessanii wajjiniin, ijoollee keessanii wajjiniin, gaa'ila keessanii wajjiniin dhimma qaba Waaqayyo. Hojii isiniin hojjetu qaba Waaqayyo. Karaa isin deemsisu qaba Waaqayyo. Hin dhumne kan keessan isinitti ni maala. Hin dhumne jedhanii obboloota. Hin dhumne. Karaa baay'ee isin deemsisi arraan isin geessu. Boris isin wajjiniin ta'a. Rakkinni hin jiru hin jenne rakkinuma keetti isin gargaara Waaqayyo. Amanaa isin duwwaa. Maal jennee amanna? Maal jedha Waaqayyo? Waaqayyo akka nuuf lolu maal ta'u? Beekuu bakka kanuma duwwaadhaan koofan keessan. Kanuma beeknee jiraachuun nuuf ta'a. Waaqayyo akkasii lolu beekan. Ati tokko hin dhiphatin. Waaqayyo lola kee keessa jiraata. Ameen jedhame. Raajii Isaayyaas. Ishee kana dubbiseen fixarraa. Raajii Isaayyaas baafadhaa. 41. Lakkoofsa 10. Akka jedha Waaqayyo sagalee isaatiin. Dhaabbannee ergaa kana dhaggeeffannee finnu ulfina Waaqayyoo isin gaafadha dhaabbannee. Hin finna. Akka jedha. Egaa ani si wajjin waan hin jirruudhaaf maal hin ta'in hin sodaatin. Waaqayyo akkasii jedha sagalee isaatiin. Egaa ani si wajjin hin jiraan sodaatin. Kana caalaa maal nuuna jedhu Waaqayyo. Ani Waaqa keetii maal hin ta'in hin nahin. Ameen hin jettanii. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaaras. Ameen Yesuus. Ameen Yesuus. Hirree qajeelummaa koo isa mirgaati maal si godheera? Ol si qabeera. Ati qabameera itti amati. Ati gadi hin jiraa itti Waaqayyo ol si qabeera. Xiqqoo Saba Waaqayyo ol jettee taa'am. Amma ija keenya nuun banamne malee iddoo jirru wallaalleeti malee. Dinqi kun Waaqayyo akka inni tolu nu qabee jirudha. Ergamoonni Waaqayyo koo jedhamu milla keenya jala nu eeguudhaaf mirga keenya, bita keenya, fuuldura keenya nutti naanna'anii maqaa Yesuusiin hafuurri Waaqayyo kana nutti agarsiisu. Humna kana nuuf kennu. Ka jedhe Waaqayyo. Egaa ani si wajjin waan hin jiru hin sodaatu. Ani Waaqa keetii hin nahin. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaara. Hirree qajeelummaa koo mirgaatiin maal isin godha? Ol si qaba. Sodaa keessa kan jirtu yoo jiraatte mataa keessan gad qabadhaa. Waaqayyoon kadhannee finna. Waaqayyo sagalee isaan akkasiin jedheera. Ol si qaba Waaqayyo. Ol qabamus siif ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa akka iddoo gabraatti eegee hin taatu maal malee? Mataa malee. Hallelujah.